Ashama harka fuune ilmaan Oromoo kan biyya keessa biyya alaa keessa teessanii sagantaa keenya hordoftan nageenya keenya qilleensarraan isin akka qabu jecha torbaan darbe keessatti haati bashuutii fi abbaan bashuu magaala Balee Gisgaararraa imalanii hanga magaala Finfinneetti wantoota isaan mudate isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Torbaan keenya immoo magaala Finfinnee irraa hanga United States America keessatti jirutti wantoota isaan mudate isiniif ibsuuf yaala hamma tokko. Manafu haati bashuutii fi abbaa bashuu magaala Finfinnee Boolee irraa Boolee Bulbula irraa gara magaala Washington DC imalan. Washington DC irraa imalan kana keessatti iddoo bashannanaa tokkotti goranii bashannanuuf gara iddoo bashannanaa tokko goran yeroo goran haati bashuu wantoota isiin hin beekne tokkotu isii mudate. Innillee maal yoo jettan haati bashuu kan beektu shinshinii wandaboo fi kan kana fakkaatan qoloo kanafaa uffattee deemtee jechuudha. Faranjoonni immoo taayitii surree jiinsota adda addaa qumxaa hanga paantitti uffatanii deemu. Egaa haati bashuus waa tokko sammuu isii keessa dhufe namni biyya ija takkaa dhaqe ija takka qabatee deema ka jedhu yaadatte. Maal jettiin ree isinis abbaa bashuu kanatti waan yaaddi kana himatte. Maal jettee itti himatte? Bada abbaa bashuu eeyyanii asfaandii shiishiniin bal'atee natti bitaa paantii jettiin. Haati bashuu biyya sanitti wanti isiin diratti deemtu uffata aadaa Oromoo shiishinii dirratti deemte jechuudha. Yookiin wandaboodha. Abbaan bashuus aadaa Oromoo keessatti dubartiin qumxaa yookiin paantii uffatoota gaggabaaboo hin diratan akkuma beektan. Kanaaf innis jalaan naabiti naan jetti jedhee yaadetti maal jedharre? Akkanuma deemii hin qabdaaf hin dhabdaa maaliin si beekanii paantii sittiin bituu I haven't money jedha. Egaa akkana jedheeni innis deebiseef isinis irraa fudhatteet iddoo gara bashannana isaaniitti imalanii bashannanan. Yeroo kana keessatti abbaan bashuu uffata miidhagaa aadaa Oromoo keessaa tokko diratee imalaa jira. Akkuma beekamu faranjoonni uffata aadaa yookiin aadaa wantoota adda ta'e tokko raajeffatu jaalatu. Raajii kana keessatti daawwannaadhaaf abbaa bashuu kana bira dhaqanii waa gaafatuun haasofsiisan. Yeroo haasofsiisan haati bashuu kun immoo abbaa bashuu kana bareechitee jaalatti. Maarree ishakkite jarattiin tuni diddiimtuudha babbareedduudha. Rifeensi isaanii namatti tola. Wayna irraa fudhatanii qalbii isaa kana wayna jalaa fudhatanii jetteet maal jettirra isinis ree? Bada abbaa bashuu ka areeda dheeraa maaluma siin jetti tuni dadhoon beeraa yoo bira dhaabattes bira hin turini meeshaan kan kee kiyyaa irraan kun turini jetteeni akkatti itti dhaamatti jechuudha. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya qophii keenya kutaa tokkoffaa kanumaan goolabna. Yaadni keessan utubaa kenna. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya laayikii fi koomentiidhaan wantoonni isin nuuf kennitan galatoomaa isin jecha nuti biqiltuudha. Biqiltuu reefuu biqiltuu. Biqiltuun bishaan kunuunsa addaa barbaaddi. Egaa nus kaka'umsa keenyan wantoota kana qopheessuudhaaf yaalaa jirra. Kanaaf yaadni keessan utubaa kenna. Yaadni keessan waa hundanuuf ka'umsa nuuf ta'a jechuudha. Gara fuulduratti yoo Rabbi jedhe yaada keessan irraa laallee diraamaa torbaanitti al tokko fi tapha abbaa bashuu kana guyyaa sadiin isiniif tamsaasuudhaaf qophii jalqabnee jirra. Kanaaf wanti isinirraa eegamu qophii kana laayikii, koomentii fi sheer gochuudha. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya hanga torbaanii wal arginatti nagayaannaaf turaa horaa bulaa. Ilmaan Oromoo Oromiyaan ni bilisoomti. Aadaan keenya ni guddata. Bye bye.